عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Obboleeyyan keenya abboowwan keenya sheekotii teenya hundi keessanuu galatooma. Duraan dursee waniin dubbachuu barbaadu waan shaazaliin reefuu tuqesanii inviteeshinii asitti naa godhame har'aati miti amata 4-5 dura san qofallee miti bara hunda qophiin tun yeroo qophooytu naa feeram turanii sababa dalagaatiif sababa egzaamaatiif argamuu hin dandeenye baranallee hanga taraa boodaa tana inviteeshiniin dhufne hayi samaali baranoo akkamii naam deemanii jeetin bakka wanti jee so maali sun ani kaalandara kiyya qullaa if dura godhadhullee jechuu so san booda waliin irratti dhagayame jarri kun waan kana kan hojjetu shaazalii fi komiteen isaa waliin qabii waan hawaasaati waan communitytii wanni kafalamuuf takka illee hin jiru waan kana hawaasaaf jecha dalaganii waan isaan dalagan kana paymentiin isaanii yookaan wanni isaan irraa argatan hirmaannaa akka hawaasaatti isin gootanii fi akkasuma nutilleen namni isaan invite godhan kun waan godhan kanaatu isaan onnachiisee fuuldura lekka dalagan godha jechuudha. So invitation naa dhufuu baate hawwanii natti dhagahame nama barate keenya jaaniiti na affeeranii ani yeroo meeqa jalaa callisuu xiyyaaf abdiin irraa kutanii jeeti qonna dhagahame jechuudha. So har'aan tira waliin asitti argameef wanni duraa akka abdiin irraa kutannee nin jiraa fuuldurallee hamilee akka isin hin cabne jechuuf as duraas jira jechuudha. Itti aanee waan namni barate yeroo guddaa very academic hoggaa ta'e wanni osoo hin beekne program ta'a. So school high school barataa high school kutaa kana booda kanaatu itti aanaa kutaa kana booda kanaatu itti aanaa hoggaa san dhume kattee aanu universitiidhaa hundinuu programa qabaa masmara san irra deemtaa jechuudha. Osoo hin beekne yeroo waan biraatiif godhuu fi wanti jechuun ni ulfaata. So namni barate magaalaa tana keessaa qofaa miti doktorilleen ni jiranii immoo yoo agartan irra guddaa waan akkana kanaa kanarratti hirmaannaan hedduu hin jiru. Kuni maali? Kalcharaa fi pirogiraamummaa isaan keessatti dabaran waan kanarraa waan dhufuuf jechuudha. So asitti argamuun kiyya kan arraa warreen biraa warran baratanillee akka waan akkanaatti hirmaatan isaaniifillee fakkeenya ta'uu fi asitti hirmaachuun kiyya jechuudha lamadaa. Itti aansuudhaan wanni guddaan asitti argamuuf har'aan tana wanni markazan ijaarre jaamee amata 30 warra dura dhufeerraa haga har'aan tanaatti sochiin dillu kan godhame hawaasni illee cinaa dhaabbatee oofuuf ijoollee fi jenereeshina dhuftuu fi so dhaloota dhufuuf dabarsuuf jechuudha. So dhaloonni xiqqaan amma asitti argamu akka laallatee if duratti waan takka taargeeta godhatu jechuudha. Maaliif anis arra doktora tahee Austraaliyaa keessa practice godhuun duratti ijoollee tureetiin akkam akka taheen hin beekaa jechuudha. Nama if dura qabata laaltu harkattee arkuun si hamilchiisa waan ta'uu barbaadullee si godha jechuudha. So ijoolleen we have kids here, yeah? So any high school kids here? Can you raise your hands? Anyone from high school? Anyone that goes to uni? Okay. Anyone who speaks Oromo? All right. How about anyone who can hear but not speak? Yeah, so we've got, okay. So what I was saying is basically, so you have to aim harder. So my name is Dr. Bahar. I'm a general practitioner here in Melbourne. So, but I was originally from Ethiopia, born and raised. So the point I was trying to make is, if I went to school in Dredwa in Ethiopia, so basically, let's just say if I come from Africa and make it here, you with all the resources and the opportunities that you have in front of you, you can do a lot. Not just become a doctor. There is no reason why you shouldn't aim to be a prime minister if you wanted to.
there's nothing stopping you. Because you've got a lot of opportunities here. Because when you're just born into things, you may not realize how lucky you are and what you have in front of you. You've got a lot of things at your disposal. So these things, you can use them. So you can use them to be a better version of yourself. So the point is basically not to try to become a doctor or a lawyer or whatever, but try to be the best version of yourself. So that's what I'm trying to make. Hopefully, but I'm gonna continue in Afaan Oromo so that everybody gets my message. Well, since I'm a doctor, I should say something about health, isn't it? So why fayyaa irratti haasa'uun barbaada. Itti yaaduun ture waa'ee fayyaa irra maaliin haasawaa pointii kamiin haasan because fayyaa gizee jenne it's very vast because amma keenya rifeensa irraa eegallee hanga qubaatti deema. So maaliin haasawaa jechuudhaan itti yaaduu ture. Hogguma sanii waaniin dhiheenya kana boosa kiyya kana amata sadii futuskira hospitaala hojii dalaguu turreetu jira. Projektii takkaan kara biyyaatti dalaguu barbaadaa jeetiin amata sadii boodaaf wal agarre mana kaafeetti. So projektii sana irratti himee gaa waan akkanaatiin godhuu fadhaa dreaming kiyya kanaa. So doktorummaa qofaa miti kana jee ugaan itti himu hedduu na ajaa'ibe hedduu hojjee gaafii takka na gaafate. So gaafiin inni achirratti na gaafate waanuma guutumaa guututti bakka ilaalcha biraa kan hannuuf na godheessu jiru matanaawu. So maal na gaafate namni biyya keessanii amata meeqa jiraataa naan jee. Amma gosaaleetiin namni biyya keenya amata meeqa jiraata. Ta duraati meeqa okay nin beekaa hanqate. Garuu wanni na keessa na dhufe haayisa biyyaan umriin namaa addanii tahaa waan jiru. Yoo biyyaan umriin namaa kana adda ta'e hoo maaliif ta'uu danda'e? Waan jiru sammuu keessa na dhufe jechuudha. Namni biyya keenya amata meeqa jiraata meenyu beeka? Habiyyaa baana Itoophiyaa baana. So okay, generally average jechuudha. Average jenna. Umriin takka hin jiru average namni umrii meeqa? So afaan Ingiliffaatti life expectancy jaaniin kana. So life expectancy jechuun population hawaasa takka hanqam takkatti jiraata calculation godhamee average qaama. Average jechuun dirqama 60 jechuu amma Itoophiyaa fakkeenyaaf dhiirri amata 60 takka jiraata. Dhalaan amata 60 fi 7 jiraatti. Kun egaa average dha. Dhiirti sanii ol haga amata 100 jiraattus ni jira. Haa hon fayyaa haa amata 100 olii ni jira amma. Garuu haa hon nama hundaa ni jira jechuu miti. Osoo umrii sanii ga'een amata 45 ijoolleen akkasuma jira. Hoggaan Itoophiyaa kana fakkaata. Austraaliyaatti yoo joggaa compare waliin godhu gaafii dhufaa jechuudha. Namni Austraaliyaa amata meeqa jiraata isin fakkaata? Average. Namni Austraaliyaa 80 takka dhiirri dhalaan haga 85ti. So gabaabatti garaagarummaa amata 20 jira jechuudha. So garaagarummaan amata 20 kun eessaa dhufe? Rabbiin adda addaan uumaa. Waan jiruutu gaafii nama keessa dhufaa jechuudha. Garaagarummaan kun kan dhufuuf waa hedduutu jira. Ammas wanni nama ajaa'ibu. Namni biyya Itoophiyaa san taa'uudhaan umriin isaa 60 san ta'a malee hoggaa dhufee Austraaliyaa jiraachuu eegalee laayifiin isaa guutuu jijjiiramte. Umriin teenya jijjiiramaa jechuudha. Akkas jennaanis amata 80 jiraatu jaanii firraanfachuun gaarii miti. Sheekootiinis jirti du'aayii yeromaan godhachuu qabna. Karaa biraatiin biyya jijjiiruuf umriin nama ni dheerata jechuu miti. Ajala Rabbiin katabeellee ni jijjiirama jechuu miti. Dubbiin as jirtu maali? It's a quality of life. Akkaataan ati jiraattu, your lifestyle will affect your health, will affect how you are when you age. Akkaataa ati waan taatu jechuudha.
ilmoon Afrikaa irra guddaan amata 50 fi 80 kana haasoo hin odoon ta'in amata 5 hin geessu. Ijoolleen Afrikaatti dhalattee amata 5 osoo hin geeyin duutu addunyaarraa miliyoona nam 15tu guyyaa takka du'a. Guyyaa takkatti 15 du'a ijoolleen tun osoo wanti hin geenye. 50% of these people are in Africa. That includes Ethiopia jechuudha. So kuni maal agarsiisa? Amma nambarii amma tan haasawaa jiru life expectancy kan hin jiru kun namni hangam takka jiraachuu danda'a. And umriin nama ijoolleen xiqqoon amata 5 geessu hangam takka amata 5 dura duutu hangam takka ni jaamu. Quality of health of a country agarsiisa jechuudha. So quality of health in wanti agarsiisu jechuudha. Quality kanarratti jechuudha. Amma kanarra dalaguudhaatu nu barbaachisa ammaan tana. So pointii irratti ndeebi'a ifama. So maali wanti kun hoggaa jennee gaafannu waa lamaatu jira. Tajaajila fayyaatii fi hubannoo fayyaati. Tajaajilli fayyaa health service biyya takkaa hangam takkaa including access to primary health care. Amma easy to warra as jiru compare godhuu dandeenya biyya keenyaa fi biyya as jirtu jechuudha. Ijoolleen dhukkuba easily prevent godhamurraa duutu lakkoofsa qabdu jechuudha. Ammaan irra guddaan amma statistics ni himu san nam kudhan keessaa ijoollee takka yoo fudhanne amata 5 hin gahin ijoolleen 77 ni duuti. Amata 5 osoo hin gahin jechuu biyya Itoophiyaa sanitti. Ta Austraaliyaa duutoo meeqa yoo jenne nam ijoollee takka keessaa ijoollee 6 qofaatu du'aasitti. So ijoolleen 6 tun maaliin duuti? Medical reasoning ta duututu jira. Onnee dhukkuba adda addaa qabaachuudhaan yookaan medical problems yookaan gisee haati dhaltu haati pregnancy complication qabaachuudhaan haduutu jira. Kuni hanga danda'ame we can try but waa hunda dhaabuu hin dandeenyu jechuudha. Immoo wanni nama gaddisiisu ijoolleen Afrikaa ta duutu san irra guddaan it's because of preventable causes jechuudha. If they get a fever, they die from a fever. They die from just diarrhea. Simply treatable condition jechuudha. So asitti amma hawan gaani beekan amma ijoollee gisee emergency geessitan irra guddaan asitti amma hawan completely nan arku doctor gisee geessine humaanuuf hin fannu baanadoolii naarii hee jaan ijoollee humaana kannineefi. That's true. The point is not medication hannuudhaa miti dubbiin. Pointiin health access qabaachuu ijoolleen san assess godhamuudha. Ijoolleen san check godhamtee feverii fi qufaa qabaachuun ijoolleen xixiqqoo very common especially in winter season. Amma dalaganti amma halkaniin deemee manatti nama ilaalaa. All these kids get sick just with cough, fever, temperature. So san qabaataniif dirqama treat godhuu qabnaa miti. We know what's it. It's viral infection. Virus infection kana dawaa kan nufi qabna hin qabnu wannummaan godhuu qabnu qoftiin qaama isaanii ho'oowwee kana gad deebisuu qabna. Maaliin kun temperature we just give them Panadol and Nurofen. And hoggaa Panadol fi Nurofen fudhanii temperature qaamaa kun normaal deebi'ee. So they feed they get better. If they're not getting better, we check them again. So kuni jechuun maali? It's not about giving the medication. It's about assessment. Biyyatti assessment kanaatu hin jirre. Health service qabaatee namni yeroo irraa yeroo irratti check godhamu akka fedhan isaaniitti as mana teesseeti akka ubaritti doktora mana yaammattee doktorri manatti ilaala. That luxury kasii jira jechuudha biyya tana keessatti. In Africa wanni kasii hin jiru jechuudha. So garaagarummaa jiru kanaas beeknee hawaasa keenya kanaas we need how to look after. I think I get deeqa lama qofaan qabaa saan sedduun qabu but that's fine. Hopefully kuni gaarraa akkumaan jeetti invitation isaan ammata meeqa duraan na invite na godhan san guutee fi isaan if agarsiisee abshir jechuudha wanni irraa asitti argameef waa'ee fayyaa yeroo bal'aadha. Kuni kan duraati malee kan maayyiitii miti waltajjii babal'ootti yoo rabbiin jee walitti deebinaa jechuu fayyaa.
gabaabumatti gaa daqiiqaan kana keessatti yooniin shalagee wanni jechuu barbaadu ta duraati we have health system biyya Austraaliyaa tana keessatti bareedaadha qabna let's make use of it so akkuma nani jee reefu jee it's how you look after yourself umrii ta'e akkamitti jechuu namni amata dhibbaa well tahee biyya kana keessatti nagayaan deemee they go about around their life without no problems gari amata jahatamitti if look after godhuu dandeenye namaatu isaan tajaajiluu qaba kuni akkaataa fayyaa keenya itti tajaajilu jechuudha akkuma makiinaati jechuudha makiinaan yeroo irraa yerootti sarviisa godhamtee ooyilii irraa jijjiiramee wanni hundi irraa jijjiiramu yeroo dheeraa rakkina takka malee deemti yoommoo itti dhiiftee sarviisa godhuu baattee ooyilii jijjiiramuu baate hangam takka turte makiinaan sun hin ta'u so qaamni rabbiin uume kunis look after godhuu barbaada qaamni keenya kunis haqa nurraa qabaa jechuudha rabbiin fayyaa nuu kenne tana irraa nu gaafachuuf ta'a look after godhuu qabna fayyaa tana maal dalaynillee dirqama nurra jira agarsiisuu qabna jechuudha so if you have any concern any issue medical advice easy ti arkamu kana check if godhu hin dagatina yeroo irraa yeroo jechuudha dhukkubsattan qofaaf doktora barbaadina osoo fayyaa qabdaniif check godha mee isin keessaa mee osoo nagayaan qabu deemee keef check if godhe fayyaan xiyyeessa jirti jee ni jira okay these are good ones immigration have been banned okay so what we need to do is we have to check ourselves regular checkup is very important kana godhu qabna talamadati akana akkuma reefu jee wanni asitti argamu generation boodaan dhufu kana waan takka waan itti laallatanii itti hamilan godhuudhaaf jechuudha kana agarsiisuu danda'u haadhaa fi abbaatu irra gargaaruu qaba ijoollee so gabaabumatti ijoolleen stage sadii keessa dabarti dhalattee hanga nama adaltii taateef danda'anii deeman keessatti stage sadii keessa dabran amata jahan dura amata torban dura ka psychology kaayanitti ijoolleedha humaan beekan sammuun isaanii faxinaa waa hedduu baruu danda'anii immoo teessee waan kanan balleessin yoo jetteen ajaja isa fudhatee waan san dhiisuu hin danda'u osuma akkas beekuut balleessaa jechuudha ijoolleedha maal gootu reefu sitti himeettee tumuun hin ta'u jechuudha ijoollee because ijoollummaatti jira jaharraa hoggaa amata haga 12 hoggaa gahan yeroon san ijoollummaas ni qabanii immoo consequences ni beekan hoggaasa waan kana hin balleessin yoo jetteen yoo balleesse ifiifuu ni sodaata maaliif consequences qabaa badiidhaa ni beeka yeroon san yeroo ittiif beeku amma torbaa ol dabarraan yeroon san yeroon hormoonni eegalu yeroo inni qoftiin beeku hoggaa isaan amata 12 dabran haadhaa fi abbaan humaan beekan isaatu beeka ijoollee santu beeka jechuudha yeroo sanitti nin gorsa yoo jette ilmoo markabni keessa dabree jira so yeroon haga amata 12 fi gahan sanitti jechuudha so akkaataan itti gorsanoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti haayee jira isteejii ilmaan itti guddatan tana isteejii 0 irraa haga 7 akkuma psychology haayee kanatti ilmoon akka king jaan akka mootiiti mootii jechuun maali waan fedhe godhaa waan fedhe balleessaa namni isa gaafatu hin jiru jechuudha eenyutu ajaja namaa fudhata mootiin hin fudhatu ijoolleen hanga amata 7 geessutti akka mootiitii nama takka irraa ajaja fudhattu 7 irraa haga amata 12 geessoo ijoolleen akka gabraati hadiisa keessa jira kun sheekotiin nasirreessanii yoon kararraa ba'e akka gabraati gabra jechuun ajaja fudhatan jechuudha kanatti himtaa sanitti himtaa waa hunda tolchuu qaba jechuudha yeroon waa ijoolleetti barsiisanilleen yeroo san jechuudha haga ama 7 ga'anitti wanni barsiiftu taphumaan itti himaa itti tattaabachaa barsiifta malee ajajatti dabarsuu fi kana godhi fi rationalize godhuu hin danda'amu ijoollee wajji 7 haga 12 akka jiru kana immoo akka gabraati kanas dalaguu qabda mana keessa kanas barachuu qabda kanas yeroon akka gaariitti itti barsiistu yeroo sani hoggaa amata 12 dabree booda hoo maali jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam ijoolleen akka waziiraati jaa waziira jechuun
It's translated into official, which means helper or advisor. So ijoolleen yoo stage lameen duraa san keessatti sirrii guddifte amata 12 booda advisor kee taati. Ajajaa fi tum'ulee fi kun hin barbaachisu. So waan already godhuu ni beekaa waan si gargaaraa jechuudha. Waan itti mari'achuu feetullee akka hiriyaatti wajjin haasa'uu qabda. Stagein san booda maaliif? Stagii san hormooniinis dhufee ifaa arkuu eegalti ijoolleen san booda jechuudha. So saayikilli kun yoo nama dabre si galee ilmoo amata ganaa ijoollee jirtu ajajaan itti kan jechuun hin ta'u. Ilmoo immoo anyway wanni nan jechuu barbaade isin irraa hin gabaabsa wanni nan jechuu barbaade stage saayikilaa kana itti fayyadamuudhaan ijoollee tana try them to be akkaataa isaan waan gaarii godhuu danda'an fuuldura isaaniitiif illee fiichara bareedaa akka qabaatan warra isin boodallee hafee du'aa isiniif godhu akka ta'an godhuudhaaf yeroodhaan itti dalaguun barbaachisaadha jechuun barbaada. Asuma irratti hin dhaabaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.